Godina Gujii lixaatti deeggarsa hidhaaromsaatiif sosochiin bittaa boondii jiraattotaan gaggeeffameera. Aanaa Qarcaatti sosochiin bittaa boondii deeggarsa hidhaaromsaatiif guddichaatiif taasifamaa jiruun hanga ammaatti birriin 200,000 ol walitti qabamuu waajjirri maallaqaa fi walta'insa dinagdee aanichaa beeksiseera. Gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaarraa nu qaqqabee hima beeksishoome. Hawaasni fi hojjettoonni mootummaa aanaa Qarcaa deeggarsa hidha haaromsaatiif boondii bitachaa jiru. Boondii bitachuu qofa osoo hin taane humnaaf maallaqa keenya kennuun deeggarsa hidha haaromsaatiif goonu hanga dhumaatti itti fufnas jedhaniiru. Diinonni keenya ijaarsa hidha haaromsaa gufachiisuuf sochaanis ergama isaanii fashaleessuun hirmaannaa keenya ammas gara fuulduraatti cimsinee kan itti fufnu ta'a jedhan. Maallaqas ta'e humnas ta'e deeggarsa bishaan Abbayyaa kanarratti goonurratti duubatti hin deebinu kutannoo qannaa ijannoo qannaa waan barbaachisu hunda hin goonaa hin deeggarra ammas boondii ammallee bitanneerra ammaan boodallee bitachuu fi fedhii bal'aa qaba. 2004 boondii murree yeroo sarraa jalqabne walumatti eega ammaa gara naannoo 10,000 bitadheera jechuudha. Amma immoo keessattuu yeroo hoggansi jijjiiramaa kun hidha kaleessa kufee ture kaleessa warri jumtaa qarshii nyaatanii kanee karaa tambisuuf deemaa turane yeroo ni dammassee hojiif sochoosaa jirutti kan ammoon bifa insa qabu bira dhaabbannee kaane keessattuu diinni alaamanaan kanutti deemaa jiru diina kan ammoon ergama isaa fashaleessuuf kabira dhaabbannuu fi amma achi lammoon ammallee boondii muranneerra misooma keenya qabeenya keenya kiyya jedhee akka nama tokkootti laalee warqiitiyyaa birriitiyyaa karratiyyaa uummata kiyyaallee faayidaa ilmeetiyaallee faayidaa haadha mana kiyyaallee faayidaa lafa teennaaf biyyittii teennaallee aanaa kennaallee guddina ka jedhu karaa kanaan laalee bitadheera. Itti gaafatamaan waajjira maallaqaa fi walta'insa dinagdee aanaa Qarcaa obbo Goobanaa Dambii deeggarsa hidha haaromsaatiif sosochiin bittaa boondii eegalamuu himuun hanga ammaatti akka aanichaatti birriin 200,000 fi 62 walitti qabamuu dubbataniiru. Sochii bittaa boondiitti wal qabate aanaan keenya marsa sadaffaa fi boondii bitee kanaan dura ture. Bifuma wal fakkaatuun hojjetaan mootummaa aanaa keenya jiru. Hojjetaan sadarkaa aanaarra jiru, sadarkaa dirreerra jiru. Waliigala isaa bahee dhimmi kun dhimma biyyaati, dhimma birmadummaa biyyaati, dhimma eenyummaa keenyaatti jedhamee karaa garaagaraatiin gaggeessaa ture. Maallaqi hidha haaromsaatiif akka aanaa keenyaatti guyyaa addaa kana walitti qabame hirmaatota irraa yookiin caasaa gandaa irraa birrii 48,100 sa'aatii muraasa keessatti akka aanaatti gaafa laallu ammoo waliigala maallaqa birrii 224tiif birrii 100tiin waliigala guyyaa addaa kana bittaa boondii karaa waliin ta'uu isaati akka aanaatti. Bulchaan aanichaa obbo Carfoo Basaayee gama isaaniitiin hirmaannaa hawaasni hidha haaromsa guddichaaf taasisaa jiru itti fufee jiraachuu himuun boondii bitachuun maallaqa qusachuu waan ta'eef aadaan qusannaa keenyas guddisaa hidha haaromsaa keenyaafis deeggarsa taasisnu itti fufnu jechuun hawaasa aanichaatiif dhaamsa dabarsanii jiru. Qarshichi kun ardhaaf baanyee hidha laga baay'ee yoo jaarrellee qarshii kennaa jechuudha. Gama tokkoon seevingii hojjetaa jirra. Gama tokkoon qusannaa hojjetaa jirra waan ta'eef qusannaa keenya hidha laga baay'ee irratti haa goonuuti. Bakka bu'aan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii lixaa obbo Turee Daani'eel sosochiin deeggarsa hidha haaromsaa godinichatti taasifamaa jiruun hanga ammaatti birriin 300,000 oltu walitti qabamee jira jedhan. Guyyaa kaleessaa qofa xumura leenjii hooggansaa paartii badhaadhinaa sadarkaa gandaatiif sadarkaa aanaa jiranurra naannoo birrii 300,000 olii guyyaa kaleessaatti walitti qabamee jira. Inni kun immoo asiin dhaabbata osoo hin taane har'arraa eegalee gara sadarkaa aanaaleef gandootaatti hawaasa bal'aatti akkasuma hojjetaa mootummaatii fi qaamolee hawaasaa garaagaraatti gadi bu'isaan karoora keenya milkeessisaa fi kan hojjetamu ta'uu isaati.